Itoophiyaa jaaniin galata koloneel Abiyyi haa ta'u diigamtee jirti. Namni if sossobuun qabu diigamte. Genocide conduct godhuuf dura Oromiyaa keessatti eegal. Waan wasana hin qabne nuti organizationally hedduu ciminsa waan hin qabne jecha humnitiin duraan waan hin turin jecha rakkoon teenya hin dhagahamne warri Tigraay bar waan wasana hin qabneetu isaanirra gahe lafarraa qarayna jedhanii lafaa kaanii jabaatanii deemanii jiranii. Biyyiti diigamte ummanni keenya akkamittiif hambifnaa, akkamittiif jaarraa, akkamitti hegeree teenya biyyatti walabaan jiraan, biyyatti qabeenya horree boonnee mataa ol qabannee jiraan, biyyatti kabajamnee jiraan. Har'aan tana biyya san keessatti an Oromoo jettee dubbachuu hin dandeessu bar. Afaan guutuun an Oromoo jettee dubbachuu hin dandeessu. Huccuu aadaa Oromollee uffattee Finfinnee keessa deemuu hin dandeessu bar. Guyyaa irreechaa fa'aa dirqii taateeti namni uffatee baha malee bara dabre intala takka ajjeesan huccuu aadaa Oromoo uffatte jedhanii. Koloneel Abiy warra Oromoo abaaru. Mee rabbi yaa laala waan Facebook irratti deemu biyya keessatti YouTube irratti waan deemu nama meeqaaf mindaa kafalee galgalaa ganama Oromoo arrabsanii dirree baasanii namni har'aan tana ministeera godhan warra Maadagaskaar irraa dhufan anuu mataan kiyyaa huniin gaha nama jee sulxaana irra baaseemi Biraanuu Neggaa ka ummanni Oromoo yoo sulxaana qabaate abadan heddumina waan qabaniif isaan sulxaanatti bahuun qaban yoo sulxaanatti bahan nuti banne tanaa jecha isaan sektaratti addaan bahuu qaban abadan akka ummatatti biyya takka ta'anii jiraachuun qaban jee walgahiin an keessa ture keessatti nama dubbatee bara Minister of Education. Maaliif Minister of Education isa godhan waan Oromooti qubee afaan Oromoo balleessuuf namuu fidala gi'iziin fidala Amaaraa ijaan kijiba fidala gi'izi fidala gi'isaniin namuu baree namuu afaan Amaaraa qofaan baree inni nama Amaaraatii miti gartee kana nama Guraagee godhe jedhanii niwutiraal ta'a jedhanii kanaaf godhan ummata keenya balleessuuf godhan jechuu barbaadeeti. Ittiin si deebi'a biitti diigamte waan dirree baheef yogguu biitti diigamte ummanni if baraaruun nagaan jiraachuuf humna horuu isaan barbaachisa. Guddaan tokko tana humna horuu isaan barbaachisa. Laal addunyaa irratti akkuma deddeebifnee jenna akkuma Profeesar Asaffaan Jamaalis jedhetti yoo humna qabaachuu baatte namni tokko kan nama dhagahu hin jiru barabaleessa fi laal walgahii African Studies irratti 2017 amma amata shan jechuu walgahii gubbarratti nama State Department tokko ture booda ni dubbata achi nama keessatti gaafachuun xiqqoon ulfaatti jeetiin booda gaafii gaafadhe afaanii baafatee maal naan jeesse nama duratti miti beek Muhammad mootummaan Ameerikaa rakkoo teessan akka gaariitti bahi ammoo isin organized miti jabaattanii humna baaftanii asin baatu mootummaan Ameerikaa wayyaane TPLF wajji marriage alliance hin qaban yoo isin jabaattanii as baatan ummata cimaa ta'uu keessan garsiiftan addunyaan isin fudhatti mootummaan feetee isin fudhatti maal jechuu barbaadeeti gabaabdu addunyaan akkasi dhageessu ati hoomworkii kee dalaguu qabdi ati if jabeessuu qabdi irra guddaan namaa cuftunuuhu yaada tokko jala deemaa hin dandahamtu. Laal sirni Itoophiyaa kun sirna bada kabadii Oromoo irratti akkumaan duraan je'ee ijaaran san keessa dabree
Abiy amma loltuu isaa bineensa godhee bar warri deemee nama ajjeesu warra afaan Oromoo bar isaan namummarraa bahanii bineensa tahanii ijoolleen Madeengadda Booranatti ajjeesan san nam lama qawwee 21 nama lakkaawee kana natti hime ajjeesanii bar hammam takka bineensa ta'anii si garsiisa takka bochi akkasii sun sirna akkamii biyya tana keessa jiraa si garsiisaa bara Oromoo lolaa kan hin tahin nama bineensa godhanii bara namaatu ilmi namaa kun namuma nagaa qabu kana jijjiirtee propagandaan kijibaan sodaan dantaan bineensa godhuu dandahama amma dura addayyutuu taatee jirti laal maaliifi namni Oromoo scholars ummata Oromoo mobilize godhaniin ka'an biitii walaba baate addunyaa tana cufarratti dura yogguu eegalan nama xiqqa qabsoo ka eegal laal Ameerikaa biyyammaan tana addunyaa irratti super power 1776 778 hanga 1780 namni qabsoo bilisummaa san qoodarraa fudhate parsantii 5 qofa obboleessa kiyya kitaabaan daskii kanarraa qaba 1776 ya scholar beekame ka katabe 5% only 95% of warri kolonii keessa jiru qoodarraan fudhanne jechuu barbaade ummata Oromoo keessaa namnummaan xiqqaan qoftiin yoo wanta ta'e waan haarayaa miti laal yogguu ati jabaattee hidda hidhatte alatti idni dhagahamti biyya keessattis edaa jarri kun taphaa miti waan cimtuun adeemanii yaada isaanii jijjiiraniiti qabsoo tanatti ida'aman jechuu warri kriminaal ta'e warri amata 27 soddom ummata keenya fixaa bahe zarafaa bahe abadan qabsootti ida'amna jechuun isin balleessina jechuu ummanni keenya kana misteeka godhuun qabu zamana wayyaanee ka ummata keenya fixuu ture eenyu OPDO warri har'aan tana leadership irra jiru cuftinoo qabeenya maaliin horan dachii ummata keenyaa gurguraatiimi keessaa ummata Oromoo ka naannoo Finfinnee jiru har'aan tana ummata Oromoo ka naannoo Finfinnee jiru zamana master plan sanii ol ummata dachirraa kaasuu jiranii bara karaan biraan jiru maal jechuu barbaadeeti gabaabdutti yoo ummanni keenya firra lole yoo abbaan firra lole firri dirmataa jaami ummanni keenya yoo ummanni keenya ifirra lole yoo deebisanii akka qeeroon godhaa turte sanitti ummanni keenya alaa alatti hanqa ammaa miidhama wanni fidu Abiy dura command postii Wallagga keessa dhaabee Gujii Booranaa keessa dhaabee yogguu ummanni keenya gubatu yogguu ummanni keenya dhumu ummanni keenya ka Harar jiru ka Arsii Baalee jiru even ka sentara jiru huni callis laal akka ummatatti ka'uu nu barbaachisa wanni eenyuun jirtu biitii diigamte ummanni keenya biyya isaanii jaaratanii akka ummatatti jiraachuuf lafaa ka'uu barbaachisa yoo ummanni keenya lafaa ka'e maal jeenaan mootummaan Abiyyuun 7 yoo ji'a tokko achi turuu hin dandeessu yoo ummanni keenya nu gahe hifanne galgalaa ganama nu jeesan ijoollee nu jalatti ajjeesan ni zarafan sanirraa fuudhanii mee rabbii jaalala sanirraa fuudhanii ijoollee ganda cufaa guuranii ristii Amaaraa deebifna jedhanii achi dhumaniimi Tigraay achirra dhumaniimi tun qaani ummata keenyaaf ifirra lolu malee deemtee boru ganama kaasijjeessu har'aan kana nafxanyaan Oromiyaa keessa jirtu tokko ka qawween qabne hin jiru ummanni keenya waa takka illee harkaan qabu ciisee qalamuu barbaada ajjeefamuu barbaada gabaabdutti ummanni keenya yaadaanis if qopheessu badii wasana hin qabne as deema yoo ummanni keenya alaa alatti ka'anii